Jirra jirtuu ilmaan ayyaa gadaaf gandii marti fayyaa. Tulluun maal jettii wal gaafachuun odeessiidhaan wal odeeffachuun. Dur jirti amala uumaa namaati aadaa odeeffannoo ganamaati. Gaafa sadaasa 18 bara 2015 afeerraa seenaa qaba deebuu baaftuu akka bishaanii. Bakki yookaan iddoon hoteela Ililliiti. Waaree booda sa'a 8 irratti. Sagantaan addaa kun guyyaa yaadannoo aartistii Ismaayyoo Muusaa waggaa 16ffaa sababeeffachuun saartuu Ismaayyootiin kan qophaa'e yoo ta'u saganticha irratti kitaabni seenaa aartist Ismaayyoo Muusaa irratti barraa'ee ni eebbifama. Badhaasni aartii aartistoota Oromoo akkuma Ismaayyootti wareegaman yaadachuuf qophaa'e ni kenna. Albama sirba aartist Ismaayyoo Muusaati hojjetamee osoo gurra uummataa hin gahin ukkaanfamee hafeetu eebbifama. Faawundeeshin aartii kan maqaa aartistii Ismaayyoo Muusaatiin ijaaramuuf karoorfameetu uummataaf ifata. Kana qofaa miti sagantaalee dhamaa fi dhandhama qaban qophii aartii fi bohaartii adda addaaf ergaa gaggaarii dabalamee dhihaata. Eegaa akka lakkoofsa biyyaatti gaafa sadaasa 18 bara 2015 waaree booda sa'a 8tti handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee hoteela intarnaashinaala Ililliitti yoo isin affeerru gammachuu guddaadhaan. Guyyaan Rabbiin uume silaa waliin caalu sadaasni 18 guyyaa caalu. Silaayis guyyaa keessa guyyaadhaatu jira seenaa gaariitu dhala seenaa bira.